بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولوان إسلامهم دمت كيسا إسنين جالدا أكنا جالتنس نمبكا ربين كينا قرآن كيسا إنما المؤمنون أخوة ننجي إذا أبولوان كينا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أكسر ربين قرآن كيسا وان غاري وان خيري ردي والغرغارة غرو مع سيافي وان غرتي مع سيادنا ما جيسن ردي والغرغارنا ننجد ربين كينا سبحانه وتعالى أرنتنا مال دبجو دفته يجون كيسن إن أولو أنيس ون دبجو دفه واي آرتي إسلام الراي آرتين إسلام قويا يرو أما كنا بكا قد kana jechuun kanko warra dibbeedhaan fakkeessanii akkasuma walaloo amantaa keessa nama baasu barreessanii egaa yeroo ammaa kana hawaasa sagalaa jiran irraa himiti warra sagalee isaanii uumama rabbi kenneefitti fayyadamuudhaan nashiidaalee afaan oromootiif kan biraatis haa ta'u hojjetanii hawaasa ofii biraan gahaa jiran irraa dubbachuu dhufe sunis munshid muftii Abdul Qaadir shabaaba reef lafaa dhufaa jiruudha innis nashiidaa sidii sadaffaa hojjete parsantii 90 ol xumuree yeroo amma kana viidiyoo jira kanaaf yeroo gabaabatti YouTube Nurus Salam TV irraan gadi isiniif dhifna waan ta'eef irra seentanii YouTube kana subscribe gochuudhaan nashiidaa kana egaa akka share waliif gootanii like gootan isiniin jedha egaa obboleewwan keenya kun hojii khayriiti waan biraatu share gochaa ooltan waan biraatu like hojii khayriitiin waliin haa hirmaannu isiniin jedha egaa wal haa jajjabeessinu isiniin jedha egaa hanga guyyaa biraa walitti deebinuuf gamanumaan wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته.